ajaa'iba dhageessa. Mee avokaadoo mummurii qabxiileewwan kanneen hordofi. Daldaltoonni waan kana akka beektuun fedhan. Akkaataa itti qopheeffatu turaa takka birannaan maallaqa heewulii irra deebitee suppermaarkeetii qisaas hin gootu. Baay'ee salphaadha. Nam tokkolleen kana dura akkamitti naan hin jettee dinqisiifatta. Jalqaba avokaadoo sirriitti bilchaatee fudhadhu. Itti aansuun foon isii keessa jiru adii eeggattee walakkaatti addaan murta. Suuta jettee qolola haphii keessaa fuutee quncee qaamalaa irraa quncista. Amma gaa qulqulleessitee bareechite dheerinsatti mummurii ammas labbat deebisii mummuri. Mee halluu isii bareedina akkatti iftu laali. Asheeta isii bareedaa kana bileendariitti naqi. Firiin kun dhangaa baay'ee of keessaa qaba. Qaama keenya lassanamaa godhee lallaaffisee miidhagsa. Adeemsa dhangaa madaalamaa qopheeffachuun ansiimaa jiru kana yoo jaalatte laayikii koomenti godhi. Mala aadaatiin dhangaa kana qopheeffachuun barbaaddaami meemma tarkaanfii itti aantu walaallu. Shunkurtaa adii giddugaleessa isii fuutee mummurta. Yeroo mummurtu foolii bareedaa yeroo nyaata manatti qopheeffatan namatti dhagamu yaadatta. Erga mummurtee waan murte hundaa'u avokaadoo wajjin bileendariitti naqi. Ergasii qullubbii filqii shan dabruun qabu itti hidhaata. Faayidaan qullubbii kanaas dhandhamanii mi'eessa madiinummaa keenya ni cimsa. Itti aansuun zayituuna nyaataa fal'aana xiqqaa jahatti hidhaata. Innis bifa kireemii qabaachuu ifuu fi cooma yookaan faatii dabaluuf gargaara. Akkasumas hamma sukkaraa dhiiga keessa jiru ni to'ata, cimina qaamaa ni dabala. Sanboota shukkaar yookaan kasbaraa fi baala shunkurtaa ciccirtee bileendariitti naqxa. Kunis dhangaan keenya kan mana godhachaa jirru akka urgaa'ee toluuf nu gargaara. Amma aanan miiliitirii 250 yookaan kubbaayyaa tokkotti naqxa. Bileendaruma kanatti loomii takka fireeshii itti cuunfita. Faayidaan loomii kanaas dhandhama mi'eessuu fi dhangaa urgeessuuf gargaara. Dhumarratti soogidda fal'aana xiqqaa tokkotti naqxee akka wal madaalu goota wanni hundi. Amma bileendarii qadaadii daqiiqaa 2 akka daakamu godhi. Eessarraa akkana daawwachaa jirtu koomentii jala naa barreessi. Itoophiyaa keessa guutumattuu akkasumas biyyoota biraarraayis namoonni akkana daawwachaa jiran beekuun fedha. Jiddumaanuu bifti cuunfaa keenyaa kireemii ta'uusaa mirkaneeffadhu. Bifti magariisni lassanamaan juusii keenyaa kun fedhii nyaataa ni kakaasa. Dhangaan bareedaan magariisni mana keenyatti tolfanne kun ifa dhandhamaa fi bu'aa baay'ee of keessaa qaba. Guyyaa tokkotti fayyadamnee finna osoo hin taane guyyaa 30 fi hojii tokkoof firiijii keessa keenyatti tokko tokkoon fayyadamuu dandeenya. Alaan fayyadaminii fi mana keessatti hojjedhu maallaqaas qusadhu maatii keetii waliin tokko tokkoon fayyadamuu yaali. Mee yeroo biraatti hin dabarsini ammuma fayyadamii bu'aa sanaaf himi. Inni kun adeemsi kun nyaata kamuu bareechitee akka fayyadamtu si taasisuu danda'a. Hiriyoota keetiif sheer godhi. Namni hunduu akka irraa baratu taasisa. Yaada ati qabdus baruu waan hin fedhuuf akka jaalattee na hubachiisi. Koomentii godhi yaada kee naa kenni. Qeeqaas naa kenni. Jalqaba hanga xumuraatti na waliin turtee viidiyoo kee dhaggeeffachuudhaaf baay'een si galateeffadha. Yeroo itti aanu viidiyooleewwan babbareedaa kan nyaata bilcheessuudha dhangaa adda addaa kan jireenya kee jijjiiruu danda'an qopheeffannee kan walitti deebinu ta'a. Hangasittuu guyyaa gaarii yeroo gaarii qabaaduun siin jedha.